waldaa inni Furqaan hoggaa sadii keessatti dalagaa guddoo dalagee dalagaa guddoo san keessa kun raabsaa qur'aanaati. Iddoolee amantaa islaamaa cufatti gargaarsa silaa barbaachisu cufa goonee jirra. San keessaa qur'aana raabsuun, madarasaa jabeessuun, iddoo barnootaa jechuudha. Jabeessuun bakka hedduu irratti keessanuu kutaa Arsii Lixaat irratti xiyyeeffannee akka magaalaa Qoree keessatti markaza guddaa gara barattoota nama 3,000 olii qabu keessatti jira. Achirratti waan guddaa dalagne jamiyyaan Furqaan yookaan waldaa inni qur'aanaa ka Furqaan jechuudha. Achirratti dalagaa guddaa dalagne alhamdulillah. Achuma keessa ma'aanaa san keessatti bishaan hedduu baasnee turree gara dhaabbata Furqaaniin jamiyyaa Furqaan magaalaa Qoree keessatti bishaan gara 3 baasnee aanaa Qoree keessatti walumaa galatti gara 5 oliiti. Magaalaa Roobee Bataat irrattis bishaan guddatu bahee jira ka namni 2,000 ol irraa fayyadamu jechuudha. Akkasuma gara qur'aanaatiin godina Arsii Lixaa keessatti biyya hedduu keessa deemne aga aanaa Kokkossaa, akkasuma aanaa Sooroftaa, aanaa Dodolaa, aanaa akkasuma Adaabbaa haga Diinshoo, akkasuma haga Roobee, haga Goobbaa magaalaa lee jiru kana keessaaf aanaa isaa keessatti baadiyaa keessatti bakka bishaan dhugaatii argatuu hin dandeenye bakka hedduu irratti bishaan dhugaatii baafame. Kun alhamdulillah. Akkasuma gara magaalaa Haburaa yookaan Maq irrattis Habura irrattillee magaalaa Kokkossaa keessaaf akkasuma Kofal irrattillee bishaan hedduu baasne ka dhaabbata Furqaaniin namni hedduun eebuu bahe jechuudha alhamdulillah. Ka gara biraatiin ummata beela qabu ka waan nyaatu hin qabne ka uffata hin qabne markaza Zayd ibn Saabit keessatti gara ijoollee nama 40 olii ijoollee eeyitaamaa ka abbaaf haadha hin qabne ka namni isaan gargaaru hin jirre uffata dhaabbanni kun uffisee isaan barsiisuu irratti argama jechuudha. Akkasuma gara magaalaa as kutaa Iddugaleessa Arsii Lixaa Arsii Bayaa gara magaalaa Itayyaat irratti maraakiza qabnu keessatti raabsaa qur'aanaatiif harka qal'eeyyii gargaaruun yeroo hedduu irra deddeebinee naannawa isiitiif haga Saguree bahu haga Sallarraa bahu baadiyaa isaanii keessa hedduu deemnee qur'aana raabsuuf akkasuma ummata keenya gargaaruu irratti argama jechuudha waldaa inni Furqaan. Akkasuma Arsii Shawaa keessattis Shawaa gama aanaa Sadan Sooddoo gara aanaa Walisoo biyyoota kana keessatti kitaaban amantaa qur'aanaaf kitaabota irraa baratan ka mana barnootaa hedduu raabsuun irratti argama. Akkasuma ummata hedduu gara harka qal'eeyyii ka qaban ka waan nyaatan hin qabne roozaaf zayita isaanii qopheessuun bakka hedduu irratti dalagnee jirra. Keessanuu gara aanaa Sadan Sooddoo keessatti jechuudha. Ka biraa biyyoota nuti akka dhaabbata qur'aanaatti dhaabbata Furqaanitti ziyaarre keessaa biyya Walloo deemnee jirra. Magaalaa Dasee magaalaa Sanbatiif naannawa isii ummata achirratti rakkoo adda addaa qabu rakkoolee isaanii ilaallee gabaasa goonee jirra. Warra ahla khayriif warra rabbiin isaanii laaffise gargaaruu danda'uuf achirratti immoo qur'aana hedduu raabsinee fiitiniin jirra. Akkasuma gara Wallaggaaf gara Elobaaburittis imallee dhaabbanni kun qur'aana hedduuf kitaabota amantaatiif akkasuma kitaabota nama fayyadu ka afaan Oromootiin qophaa'ee namni hedduun irraa fayyadamu raabsuudhaan tajaajila guddaa kenninee jirra. Kanumarratti ka gara biraatiin naannawa Finfinneetiif qubattoota rakkinnaaf iddoo biraatti irraa buqqa'anii naannawa magaalaa Finfinnee qubatan biyya Hararirraa Baalee Bayaatirraa rakkoo beelatiin ka naannawa kana qubatan hedduu warii isaaniif barbaachisu warii ittiin jiraatan hoolota bituuniif isaanii kennuun argamee jira. Ammas ummata kanaa roozaaf zayita binneetiniin qooduun argamee jira. Warii qalmaas yeroo hudiyyaa ji'a hajjiitirratti hudiyyaa binnee isaaniif qalleetiniin jira jechuudha. Ka biraa naannawuma kanatti ummata argaman as naannawa Finfinnee kana keessatti ummata ija hin qabne ka qaama dhir'uu waan isaan ittiin sosso'an arabiyyaata isaan ittiin deeman hedduu binnee fiitiniin dhaabbanni Furqaan qoodefii jira jechuudha. Ammas waan kana itti fufuuf deema. Nuti akka obboleeyyan keenya kaarra nu biratti argamtanii jettan
akka sagalee nuu taatanii dhaabbanni kun waan dalaguuf jalqabe kana itti fufeetiniin galmaan gahu kaayyoon keenya guddaan of duratti itti deemaa jirru kaayyoo qabnaa. Kaayyoon sun qur'aanaaf yookaan kitaabota adda addaa ka alarraa galchinu biyya keessatti akka nu oomishamu abdii guddaa qabna. Asitti maashinni guddaan galee akka nu oomishamuuf madda galii dhaabbanni kun biyya keessatti arkatee akka isa sanirraa miseensa hawaasa isaa gargaaru jedha. Kanumaan asirraa gabaabbadha. maa'idaa qur'aanaa irratti nu kulli keenya walitti asitti qabuun haadaa falillaahi alhamdu washukru. ni'imaa rabbi irratti irra guddaa ni'imaa rabbiin nu kenne har'a nu warri asitti wal geenni kuni ka qur'aana rabbii qooduu keessatti illee uf nazzarellee wajjin ollee nullee yaada kanaan dhufnee asitti wal ga'uun kenna irra guddaa ni'imaa rabbi nuti qanisee jirra laalla jechuudha. dalagaan jabduun yoo ka jiraattu taate faraa'ida rabbii geessuu keessatti eega faraa'ida rabbii irratti wajjabsee geessa akka ta'u taate dalagaa akka sanaatiif wal gahurra waan caalu jira natti fakkaatu. فهذا من أكبر نعم الله عز وجل رب قالتو فن الحمد لله رب العالمين. أكو أسيت ولك أمنيت ربي جنة ولك تلوها قبل. كانت عن سنة أقبتي يوكا دبا دوتاتي فضل القرآن والرب نو دبته الراجس قرآني وان كجل جمع أمة ربي تبيلو بشر آدم في ربي نو قد أول وان إرقام ربي تتي أججن ربي نوفي وهي ربي سماء أول ربي نوفي برماوتا في كتابة قرآن ربي سان كاسو سورة أول رسولك ينتبه بفتمان إني اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا قرآن ونني دفين أول قرآن دفين علمي آدم كن برموت بربادت دفين إرقام ربي تنقرأي برد وإجاد دفون كني أتشي كيست أمني محمد صلى الله عليه وسلم أمة برموتة أجزمت يجود أمة كلامات أمة برموتات أمة علمي تيجود أمة الإسلام أكون قرته قرآن نكت نقاس قرتني بكم سرت أمة ما لفجرت كدنيا كرجرت كإسي جبدو جئ أمني لالو وان إسي والدبر دندتون وان باتي مت بكم سكبات جودان بكم حدود الشريعات الأبد بجامت شريعان النوان علمي كبو وان فيدهن دا إرتن أجج أجرك كي الحمد لله غرغارسي قرآن بكي بيكين كيسا تقدين أكوان جريت يجو ورن كنت أكا ديماني غرغاراني ونجان يا ورن كان قرآن كان كيسا حركة قبضاني هو أجري كيسا مالوارب بيسيني قدس أكا نمني قرأون حرفي إسا قرأمتون أكا قرآن أتي كيسا حركة قبض كوني قرأمون أجرين دچا سيتاتي يجو. هذا هو تجارة لن تبور نقلني هنجني كان جرم له إذا كان نمني نقد قد أدان هنجني كابودا دعاء له إساف هافو ديمو كناف نمني عرى قوقتين ثر أجدتن يا ده كان قرتي أكارت نوغلي كل كن تبرمنه أمنا كنا منا هند قرآن أكار كمهاجون يجود كان رد لجنة توني مرتة اتكاته هم أوفيتين فانا أوفيتين ديمته بكاغان كان هندين بكميل أوفيتين جيتو جيته رب يجيش قدس شو رقابة عرف يجورك